لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد إبساء الجنة ملتقى لمفا مقالا أودايت كان راوتمه نتقمتان لما هرقه مريقو يا سديهف مقالا أوداي مقالا سينك أبيتي مقالا ديني في دينك magaalaa qabsoo keessatti guyyaa sadiif gaggeessine nagayaan xumurree jira. Haaluma kanaan mariin ulamaa'iin Harargee bahaa fi lixaa walitti dhufanii gaggeessan kana keessatti dhimma gama amantiitiin jiru haala yeroorra dhaabbannee marii bal'inaan goonee mirgaa fi bitaa keenya eegalaalle booda ibsaa ajjannoo kan abbaa qabxii 8 qabu kan armaan gadii kana baafannee jirra. Tokkoffa nuti ulamaan akkuma kaleessa qabsoo jijjiiramaa keessatti qabsoo uummata keenyaa keessatti hangafa turre jijjiirama amma dhufe keessattis abbaa waan taaneef jijjiirama amma dhufe mootummaa cinaa dhaabbannee deeggarree jijjiiramni kun akka duubatti hin deebifne gahee fi deeggarsa nurraa barbaachisu ni goona. Allahu Akbar. Lammaffaa amantiin keenya amantii islaamaati. Amantiin islaamaa nagaya labsa. Amantii nagayaa waan ta'eef nageenya keenya bakka jirrutti akka abbaa amantaatti akka ulamaa biyyaatti nageenya keenyaaf ambaasaadara taanee ni eegganna. Allahu Akbar. Namoota nageenya keenya balleessu nama kamiinuu taanaan dura dhaabbanna. Allahu Akbar. Sadaffaa biyyi keenya biyya sirna dimokiraasiitiin bultu kan heeraa fi seera qabdu waan ta'eef namoota maqaa amantiitiin amantii garagaraa dahoo godhatanii amantii muslimaa maqaa xureessan namoota maqaa amantiitiin walitti buusan iddoo garagaraa keessatti masjida keenya kan jiisanii guban amantii teenyaa fi nabii keenya quraana keenya kan arrabsan ni balaaleffanna. Allahu Akbar. Mootummaan teenya namootan maqaa amantiitiin walitti nama buusan kana jala bu'ee faana bu'ee seeratti akka nuuf dhiyeessuus ni gaafanna. Allahu Akbar. Afraffaa ummanni keenya ummanni muslimaa ummata biroo wajjin jiraachuun akka aadaa akka beekanitti amantii biraatiin wal kabanyee akka jiraannu akka irratti guddannetti ummanni keenya ka muslimaa amantii biraatiin wajjin wal dandahee suuta jedhee osoo hin jarjarre sabaa sablammoota wajjin akka jiraatu asumaan gorfanna. Allahu Akbar. Shanaffa yeroo nama keessa jiru yeroo ce'umsaa yeroo jijjiiramaa waan ta'eef humnoota badiidhaa kan nu keessatti maqaa amantiitiinis ta'ee maqaa biraatiin tokkummaa keenya balleessu ummata keenya walitti buusu tokkummaa keenya kan diiguuf tattaafatu ifii tokko taanee ummata keenya tokkoomsinee ce'umsa kana tokkummaan akka bakkaan geenyu asumaan ibsina. Allahu Akbar. Jahaffa walitti bu'insi sababa daangaatiin dhufe hanga ammaatti fala waaraa hin arganne waan ta'eef yeroo ammaa furamuutti jira. Akkuma yeroo ammaa furamuutti jiru kanatti mootummaan keenyas jala bu'ee akka daddafee nuu furu asumaan gaafachaa nutis manguddoo taanee gahee jaarsummaatii fi caalimummaa kan nurraa eegamu araara keessatti ni bahanna. Allahu Akbar. Torbaffa koreen waliinii kan miseensota 9 qabu muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmedin kan hundeeffame san hujii isaanii akka ifa godhan gaafachaa
rakkina amantii islaamaa kan qorannoo irra jiran daddaffitti akka xumuranii dhimma islaamaa san gadi diriirsan gaafanna. saddeettaffa namoonni ulamaa tahan beeytota hayyoota aalima kan ta'an hundi gamtaa keenya gamtaa ulamaa'ii Harargeetti makamanii hujii waliinii akka dalaynu tokkummaa diin keessaa akka cimsinu garee adda addaa tanneen akka kawaarijaatii fi dhaaba garagaraa taatee sossootu akka firraa ittisuu dandeenyu gara gamtaa ulamaa'ii Harargeetti akka makaman waamicha obbolummaa fi aalimummaa ni goona. magaalaa Awwadaay guyyaa 9 baatii 6 bara 2011 Allahu akbar Allahu akbar ulama Harargeet Allahu akbar gamtaa ulama Harargeet Allahu akbar Allah